kunillee namni isaa fi ispoonsara tokko jechuudha. Inni kan inni barbaadu jalqabumayyuu kaayoon isaa isa kana jechuudha. Nama gurguddaa sheekotii adda addaa manguddoo adda addaa achirratti affeerame kuni an akka kiyyatti nama kanaaf fedhii guutuudha. Beekaa fi hayyuun saba kanaa arrabsamuun, xiqqeeffamuun, ajjeesamuun, hidhamuun, biyyarraa ari'amuu fi kolaafamuun akkasuma maqaa inni hin qabne itti kennuun birqii miti, haarayaa miti. Namoonni amma miidiyaa kanarraa arrabsuudhaan qabu. Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa maqaa arrabsuudhaan qabu seenaa bareedaa malee saba isaatiidhaaf jiraate waan ta'eef. Raadiyoo Oromoo jettu san irraa Oromiyaa jettu san irra keessatti saba kana arrabsaa turan. Hayyuu Oromoo beekaa Oromoo arrabsaa turan. Achirraa balatte jabbiloonni amma miidiyaa irratti baatee nama arrabsitu kun. Ammaan TikTok kanarratti deemu wal dura duubaan ilmi abaarsaa hedduu kan haati deem ijaan sin arginu jettee abaartee ofirra ariite akkoon abbaan abaaree beekaa fi hayyuun saba kanaa arrabsamuun, xiqqeeffamuun, ajjeesamuun, hidhamuun, biyyarraa ari'amuu fi kolaafamuun akkasuma maqaa inni hin qabne itti kennuun birqii miti, haarayaa miti. Namoonni amma miidiyaa kanarraa goota kiyyatu, beekaa kiyyatu, hayyuu kiyyatu tuqame, kutaa kiyyatu, laga kiyyatu, ganda kiyyatu tuqame jettanii girrigirrii garagaraa uumtan, lolli addunyaa sadaffaadhaa haa eegalu jettanii caacataa asirratti uumtan waa takkaan isin himaa dhageeffadha. Oromoon dur safuu qaba, duudhaa qaba, akkaataa itti bulu qaba, akkaataa itti wal bulfatu qaba, akkaataa itti seera tumatu qaba, akkaataa itti wal himatu, itti wal gorfatu qaba. Har'a sun hunduu darbee jira. Akkamitti darbe? Maaltu dabarse? Wal arrabsuun, wal xiqqeessuun kunoo eessarraa ka'e wanta jedhu laaluun barbaachisaadha. Bara 1973 dura osoo addi bilisummaa Oromoo kun hin hundeeffamin dura Oromoon takkaa walitti ba'ee kutaan gandaan lagaan wal arrabsee wal xiqqeessee hin beeku. Hayyuun Oromoo kabaja qaba. Oromoon akka har'a salphate kanatti takkaa salphatee hin beeku. Haa ajjeefamullee, haa harki muramu, haa harmi muramullee malee Oromoon akka amma xiqqaate kanatti salphatee hin beeku. Hanga saniin gurmuu qaba, tokkummaa qaba, wal dhagaa, wal jala hiriira. Har'a maalirraa kun dhufe wanta jedhu laaluudhaaf ammoo erga addi bilisummaa Oromoo hundeeffame as jegnoota gootawwan Oromoodhaatiin addi bilisummaa hoogganamaa ture. Jaarraa abbaa gadaatiin waaqoo guutuudhaan hoogganamaa ture. Oromoon kabaja qabaa ture. Oromoon du'aa hin turre, ajjeesaa ture. Ajjeesee diinni akka chiduus saba kanatti agarsiisaa ture. Sabni kun saba kamiyyuu ol akka ta'e agarsiisaa ture. Keessattuu kutaan Harargeedhaa saba kanaaf wanni isaan hin ta'in hin jiru. Gaafa reediyoon keessa sagaleen Oromoodhaa reediyoo cabsa jedhan Somaalee keessatti warri adda durummaadhaan bahee sagalee Oromoodhaaf ta'ee reediyoo keessatti akka Oromoo sagaleen Oromoo reediyoo hin cabsine mirkaneesse uummata Harargeeti, ijoollee Harargeeti, qaqqaaliiwwan ijoollee Harargeeti. Gootummaadhaanis ta'e akkasumatti adda durummaa qaban. Har'a isaan irratti baanii duula garagaraa godhuun waan addaati. Garuu maaltu uumame? Achi as namoonni aangoo adda bilisummaa kana qabatan nu malee aangoo sanirra namni biraa hin turu jechuudhaan warroota arrabsoo beekan, warroota nama xiqqeessuu beekan leenjisuudhaan saba kana keessa gadi dhiisan. Akka sabni kun kutaan gandaan lagaan walitti duulee tokkummaan Oromoo badee Oromoon saba kamiyyuu gadi ta'ee wal arrabsuu fi wal qeequu qofa irratti jiraatu ta'e godhe. San qofaa miti. Adda bilisummaan sagalee raadiyoo Oromoo jettu Eertiraa keessatti uumachuudhaan Oromoo tana kutaa kutaadhaan qoqqoodee akka Oromoon duula walirratti godhu sagalee raadiyoo Oromoo jettu san irraa, Oromiyaa jettu san irra keessatti saba kana arrabsaa turan. Hayyuu Oromoo, beekaa Oromoo arrabsaa turan. Achirraa balatte jabbiloonni amma miidiyaa irratti baatee nama arrabsitu kun soo haarayaa miti. Kanaaf jettanii caacataa garagaraa hin uumina. Amma sabni kun xiqqaatee jira. Uumaa gadi taanee jirra. Hanga aadaan keenya kaleessaa sun deebi'ee namni wal kabajuu eegalutti please walirratti duuluu dhiisa, wal arrabsuu dhiisa. Kutaan kamuu goota qaba, hayyuu qaba, beekaa qaba. Kutaan kamuu kutaa kamiin ala jiraachuu hin danda'u. Kanumaan isiniin jedha jabbiloota tiyya yeroo gaarii. Ergaa gabaabduu takkaan dabarfachuu barbaada waan amma deemaa jiru kana jechuudha. Wallaalaa beekaa maqaa yaamee yookiin ammoo beekaa arrabsee hayyoota garagaraa arrabseetiin beekamuu barbaadu kana ispoonsara taanee fi guddisaa jirra. Manguddummaa TikTok kanarratti deemaa jiru akkuma isin hundinuu beektan ebaluun arrabsee inni sun dhalootaan Jimmaa, dhalootaan Harargeedhaa, Arsiidhaa, Shawaadhaa waan jedhamu kana jechuudha. Wallaalaan hedduutu jira, abaaramaan hedduutu jira, kan beekamuu barbaadu, kafoloo hedduu barbaadu. Keessattuu yeroo har'aan tanaa mallaqatu online irraa argama. Namni online kanarratti beekame TikTok haa ta'u, YouTube haa ta'u, Facebook karaa garagaraatiin mallaqa argachuu barbaada beekamee jechuudha. Karaa sadiin namoonni kun tokko ispoonsara nu taanuufidha, tokko ammoo karama inni yaade kanaan itti milkaa'aa jira. Fakkeenyaaf waan nama guddaa tokko arrabsee yookiin ammoo gola Oromiyaa takka faarsee takka arrabsee yeroo inni jedhetti kan biraa ammoo wallaalaan waan kanatti nama lamatu hirmaata.
tokko warra biyya bulchaa jirus akka faafilee gizaadhaaf itti fayyadama akkuma isin hubeeta yeroo garaagaraatti inni kaan biraa immoo wallaalaa wanni kun hin galinniif kasammuun isaa ganda biraa yaaduu ol hin dandeenyetu waan kanatti hirmaata wallaala barsiifataa kan ammoo ka gartee beekamtii barbaada nama beekaa maqaa yaameetiin beekamuu barbaadu kana ajandaa isaa kana ofirraa cufuu qabna jechuudha nama arrabsee abaanii ijoolleen tun calliftu jimmaan arrabsee harargee arrabsee kootu dhiifama gaafadhu nama 8,000 silaalaa jira 5,000 silaalaa jira jenneeti kunillee namni isaaf ispoonsara tokko jechuudha inni kan inni barbaadu jalqabumayyuu kaayoon isaa isa kana jechuudha nama gurguddaa sheekotii adda addaa manguddoo adda addaa achirratti affeerame kuni an akka kiyyatti nama kanaaf fedhii guutuudha kan biraa achirra dabarama yeroo saniin dida fakkeenyaaf zarraf jedheeti didaa jechuudha ni ajandaan kun namuu bare ka duraan isan beelellee akkuma reefu jenne nama qullaa deemu nama hunda laala waan ta'eef laalame waan addaatiin gad dhufe yeroo biraa immoo dhiifama jedhe dhufa ajandaa sadaffaa jechuudha beekamee mire foloo horate jechuudha amala keenyatti nama arrabsudha illee sabiskiraayib foloo goona jechuudha waan ta'eef beekamee jira kanaafu isa kanaaf ajandaa ta'uu sun ta'in wallaalaa isa kanaaf harka dhahu kana jalaa hambisuu barsiisuu qabna kana immoo tuffannee dhiisuudha qabna isin jechuu barbaadeeti amma guddummaa ammaan tiktok kanarratti deemu wal dura duubaani ilmi abaarsaa hedduu kan haati deem ijaansin argini jettee abaartee ofirraa ariite akkoon abbaan abaaree ofirraa ari'e hedduutu jira kan moobaayilii harka jiru kan qaanyii hin qabne kan abaarsan beeyne kan uumaa isa uumeyyuu hin beeyne hedduutu jira jaarraa abbaa gadaati waaqoo guutuutiin abbaa barbaade amma bar raayyaa abbaa macaafaadha mataa gargalchan amma raayyaan ganda qaba maatii isaatu mana isaatu ilmaan isaatu nyaachisaa jiru saba kanaaf fiigee halkanii guyyaa jiraataa jira mee amma raayyaan ka'ee ganda kam jetteeti mee jaarraa abbaa gadaa guyyaa kam ganda isaatiif qabsaa'e ka gandaati warri biraa ammoo deebisaa kennan jettanii jaarraa abbaa gadaa mee gandaaf qabsaa'ee beeka takka afran qalloof jedheeti beeka oromoo yoo cal'iseeyyuu moo'ataadha gaafa jedhu afran qalloo yoo cal'ise jedheeti jira waaqoo guutuu fakkeenyaaf amma dadhabnu ilmaan itti guddifne gabrummaa hiddaan buqqifne gaafa jedhu arsii itti guddisa jedhee jira oromoodha kan isaan qabsaa'aniif rasaasa qabatanii lubbuu fi wareeguudhaaf qopheessanii kan isaan bahaniif saba kanaaf ati fuutee ka gandaa gootee ilma gandaa gootee yeroo irraa haasoytu yeroo sababa saniitiin ganda biraa arrabsitu mee xiqqashoo jara kan of duuba deebi'aatii yaadadha wallaalaa beekamuu barbaaduuf ispoonsara ta'uu hin qabu yaa jara kenna ispoonsara ta'aafi jirraa bar jecha kiyya kana gara biraatitti hin fudhatina wanni kun laafaa jechuu kiyyaa miti beeke jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmata haa godhuu fi qabrii keessatti arrabsamuun abbaan jifaar qabrii keessatti arrabsamuun yeroo garagaraatitti wannaan gootota biraallee maqaa dheefa itti fufachuudha wanni kun laafaa jechuu kiyyaa miti garuu wanni kun jabaa ta'uu beekeeti jalqabumaa namoonni adda addaa wallaalamoo maqaa beekamaa kanaatiin beekamuu barbaadanii jalqabumaa itti yaadanii maaltu miira namaatu qaqa jedhuudhaan gadi dhufanii jechuudha jarri kun ammoo wanni tokkon isin beekuu qabdan arrabsoo hin qaban ilma namaati jechuudhaaf silaa ilma namaa dhibbara dhibbatti qulqulleessuu hin dandeessu maqaa arrabsoo hin qaban sabaaf jiraatan jechuudha waaqoo saba isaatiif jiraate jaarraa abbaa gadaa maqaa saba isaatiif jiraate abbaan jifaar amantii isaatiidhaaf jiraate duuba maqaa arrabsoo faaruu ta'e malee arrabsoo maaliidhaa qaba faaruu malee arrabsoo takkaillee bar waaheen amma gola oromiyaadha kana wanti wallaalaa jala haa qaban jedheef wallaalaa nama waan hin galiniifidha yoo amma arsiidha jedhan waanuma arsiin qoftiin jaalata itti fakkaatutu jira ka yoo jimma qoftiin jaalata fakkaatu jira wallaalaan jechuudha kan gartee beekamuu barbaadu sun ta'in kan hargee guudhaan hargeen tun jalatti fakkaatu golli biraa ammoo azaaba itti fakkaatu jira dhugaa jalatti fakkaachuun bareeda silaa ammoo oromiyaa wanni jiran kun akkam isin fakkeenya gabaabaa kun oromiyaadha harki kee kun oromiyaadha haa jennu kun ammoo gola oromiyaa isa amma jimma shawaa wallagga maali jedhan kana kanuma godhi fakkeenyaaf amma quba kee kana keessaa filannoo ni qabda qubni kun keeti harki kun keeti waan ta'eef akkanuma oromiyaa keessaa atama oromiyaa keessaa gizee filattee yookiin ammoo arsii taateetiin hargee arrabsu yeroo gartee fakkeenyaaf hargee taatee shawaa arrabsu yookiin shawaa taatee jimmaan arrabsitu akkanuma quba kana filatee kana arrabsee jechuudha wallaalummarraa akkasitti ta'e malee yoo bal'iftee yaadde sanumaa jechuudha kanaafuu wallaalaa kana barsiifataa warra maqaa kanan beekamuu barbaadu ammoo luka jalaa haruu harkaa fashalsuudha qabna isiniin jechuu barbaadeeti malee wanni godhame kun laafaa jechuu kiyyaa miti jaarra ammoo ijoollee fakkeenyaaf amma dhalootaan harargee taatan jaarraa abbaa gadaa irraa hin dubbadha jettee gabbaatee goota harargeetu tuqame harargeen beektu akkasi jettee gola namaa kan biraa kan arrabsitu kan jalqaba arrabsoo kana uumeen garaagarummaan qabdu kan arsiidha yookiin ammoo waaqoo guutuutu tuqame akkasi akkana jettee deebisaa namaa kennitu kan ammoo abbaa jifaartu tuqame akkasi jetteetiin deebisaa namaa kennitu warra beekamuudhaaf jedhaa jiruun baanuwan wallaalaa wanni kun itti fakkaateen baana saniin garaagarummaan qabdu maqaa arrabsoodhaan qabu waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa maqaa arrabsoodhaan qabu seenaa bareedaa malee saba isaatiidhaaf jiraate waan ta'eef jechuudha kanaafuu jarri kun saba isaatiif jiraatan maqaa gandaatiin jara kana hin waamina ati dhalataa harargee taatuyyuu jaarraa abbaa gadaa ammoo saba isaatiif jiraate maqaa gandaatiin hin waamin waaqoo guutuu maqaa gandaatiin hin waamin kanaafuu ispoonsara taanee fi guddisuu osoo hin ta'in harkaa fashalsuu qabnaadha kaniin asiniin jedheef xumuruu hin danda'amu baramma keerii yaadeeti warri tiktook illee baram warri gartee asirratti manguddummaa afeeru kuni qabbaneessuudhaaf garuu hin dhumu wanti ilmi abaarsaa kuma hedduutu jira
waan ta'eef hin dhumu itti fufama hin dandeessu kanaafuu wal dura duubaan wallaalaa beeksistee wallaalaa beekaa gootee ispoonsara taatee fi wal dura duubaan eebbisuu foloo guddisuu fi milkeessuu fi itti fufama yoo tarra kana xumurte borka biraatti ol baha waan ta'eef addan dhaabatu jechuudha kanaafuu furmaanni isaa an akka nama tokkootti dhiifamallee naa godha jalaa dhaabbatuudha beeynee jalaa hafuudha furmaanni jechuudha yoo kanan ta'in xumuruu hin dandeessu ta'a.